Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuune kabajamtoota daawwattoota Aashaa Inda Kadirtu akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin daawwattoota keenyaa har'a akkuma argitan kana kuno jummaa deemuudhaa fi galgala viidiyoon garaa dhiifamu malee kunis sa'aatii jummaati jechuudha. Firdoosa Rayyaan Muhammad Kadir hundi keenya jechuudha wajjin deemnee gisee deebi'an hundaayyuu ni argitanii amma garuu anaa fi jar sadiin gadaa baanu malee Muhammad nu dursee deemee jechuudha daawwattoota keenya Kadir immoo mi'a asitti si waraabee nu waraabee. Akkuma argitan kana kun jummaa deemnee irra jechuudha daawwattoota keenyaa amma immoo gisee deebinu beekaa isan caalaa waraabne kaameraa namni baay'ee masgiida keessatti illee viidiyoo waraabuun nama dabbara kanaa jecha gisee dachaan jechuudha daawwattoota keenya kun gisee dachaan hundi keenyaa waliin alhamdulillahi rabbil aalamiin salaannee dachaanee jirra du'aayii goonee dachaanee jirra isinillee inshaallah du'aayin akka isin dhaqqabdu abdii qabna jechuudha waa hunda keessatti akka isin daganne beeytanii garuu isinis nu jaalattan nus isin jaalanna wallaahi warroonni keessan nu haasofsiiftan warri yaada gaggaarii nuuf qabdan nus akkasumatti isin jaalanna isin kabajna rabbii yaada murada keessan isin haa guutu isin jedha wata kenna akkuma argitan kana amma kun gallee gara manaatti seenaa irra jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin hunduyyuu nagaan salaannee gallee jirra manni maal fakkaata olaa seennume ganamarraa qabne osuma hojjennu deemnee garuu hin xumurre amma walumaan xumurra na gargaartanii kun manni kana fakkaata jechuudha wata kenna rakabooti qopheessee deemee garuu mootu nyaata hojjedhe deemee asitti hin dhiyeessine jechuudha wata kenna walumaan dhiyeessinaa gara kushiinaa haa deemnu laayik sheer sabskiraayib gochuu hin irraanfatina isiniin jedha daawwattoota keenya waan barbaadan meeshoota mootiyyuu meeshaa barbaadan kamuu Aashaa Inda Kadirtu biraa meeshaa oriijinaala fi kwaaltii isaa eeggate argachuu dandeettanii kanaa jecha lakkoofsa bilbila keenya duwwaa 977 jechuudhaan qabattanii gama keenya dhufuu dandeettan jechuudha kun akkuma argitan kana nyaata hojjedhee osoo naqaraarrabii yookaan immoo osoo hin dhiyeessin deemee jechuudha riifadhee isaatiin natti kennan amma kun akkuma argitan kana baasaa irra jechuudha sahaanitti asitti waxii diimaa hojjedhee ture Firdoosa illee na gargaaruuf kushiinaa na wajjin dhufte kun akkuma argitan kana durba giseen daachuun bareeda warri daattanii biraa deemtan rabbi nagaan isin haa galchu warri garaa mootu galtanii daawwaddanillee durba daddafee rabbi isin haa kennu isin jedha kun haala kanaan nama gargaarti Muhammad hangafa garuu durbaratti baay'ataa miiree wanti mana keessaa kun akkasiniin jedha daawwattoota keenyaa kun akkuma argitan waxii diimaa saniin baasee jira isiin immoo waan ani qopheesse fakkeenyaaf amma daabboo fuutee deemtee jirti kun akkuma argitan kana amma mootuu ka'anii baase isiin fuutee deemtee jechuudha daawwattoota keenyaa wayita geessine bakka tokkotti galle maatii guutuun immootu yaada kenna sagalee isinii kenna jechuudha akkuma argitan kana kun asitti allichaatu jira haa nyaannu haa dhuynu jummaa akkam dabarsitanii jummaa gaarii isiniif haa ta'u ka jaalalaa ka milkaa'ina ka gammachuu isiniif haa ta'u isiniin jedha kawaa hunda isin keessatti argattan kammoo waan rakkattan hunda keessaa rabbi isin baasu rabbi isinii haa taasisu isinii jechuu barbaadda daawwattoota keenya kun akkuma argitan kana isinitti haasaa ture yeroo sanayyuu kolfaa ta'otaa isinitti haasaa ture garuu immoo sagalee yeroo sanii xiqqoo dasnan jenne waan ta'eef jalaa qayyare dhiifama isiniin jedha kana fakkaata daawwattoota keenya hallichaa haala kanaan baasee jira salaaxaatu jira salaaxaan mootiyyuu kattafee deeme osoo wanta barbaachisutti soosii isaa osoo itti naqin jechuudha soos jedhama wanti kun biyya arabaatti asitti hoo maal jedhama nuun beeku dhugaa dubbachuudhaaf asitti kun akkuma argitan kana waliin hin dhoofne kattafee walmarra nannaqee biraa deeme amma ganaa walitti makaa jira jechuudha walitti makuu bichaa osoo hin taane qimamii barbaachisaa miree salaaxafillee qimamii itti godhuudhaaf hin baay'ate salaaxaa waan ta'eef asitti irraa qannase yoo qimamii kana walitti naqameetiin ture yoo sulaafa yookaan tabalaashaa waan ta'eef irraa qannasee jechuudha daawwattoota keenya kun akkuma argitan kana irraa qannasee kakattafame kana saanii qulqulluudhaan firiijii yoo kaa'ame yeroo galgalaaf ni ta'a biyaansi galgalaaf waan tokkollee santuu waan ta'eef hin tabalaasha'u kun immoo qimamii zayitii qabaa filfila aswatii qabaa tuumii qabaa kana qaqqabu kun immoo ture jechuudha yeroo kanaaf nyaatama kanaaf jecha kun haala kana walitti miksi goonee itti naqanna jechuudha daawwattoota keenya laayik gochuun irraanfatina viidiyoo waan yaada keessan immoo komeenti nuu kaa laayik sheer sabskiraayib gootanii nu jajjabeessuun immoo irraanfatina Kadir yaadamee Kadir du'aayii jaalata beektanii du'aayii ani jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf akka Kadirti du'aayii hin danda'u waan ta'eef sagalee wayita Kadir viidiyoo wayita Kadir keessa jiru gara manaatti yoo galle kushiinaa kanaatti qaxxalee jechuudha wallaahi qallaalii kan du'aayiin kun asitti ani salaaxaa qammasee nyaataa jiraalee jechuudhaaf yaadaan jedha mi'aa qammasnu jedhee qammasee jechuudha yeroo sanii maashaallah tabaarakallaa salaaxaan hedduu mi'aayaa ጊዜ ማለት ገለ ከዲር ሄዱ ዱአይ ጎዴ ቱሬ አመሞቱዩ ዱአይ ሰን ከዲር ኢሲኒ ፊትዴ ባይቹ ዳውት ተገና
لايك شير سبسكرايب gochuun raanfatina kun akkuma argitan kana manatti gallee afannee babbareechifannee bintiin tiyyallee ilaalame binti sagiira ba'aad fiidaa qal viidiyoo guluuni maasha Allah daawwattoota keenya kana makkallee haala kanaan maqaan intaltiyya makka jedhamti makkaan assalaam maqaan isii kanaa jecha isillee viidiyoo seentertii asitti mee kadir du'aa isinii godhuuf qophaa'aa jira jechuudha daawwattoota keenya isin immoo viidiyoo laayikii godhaa aamiin jedha inshaallah wallahi du'aayii jechuudha eenyummaan inni godhaa nama irra nama milkeessummootuyyu rabbumatu beeka jechuudha daawwattoota keenya kadiirin immootu nama hedduu du'aayii gosa dhugaa dubbachuudha isin amma isin dargaggeessa yookaan immoo ganaa ijoollee jechuu hin dandeettanii nama hedduutu du'aayii isa gosa nama hedduutu immoo irraa milkoofna jedha kunoo mee du'aayii isinii haa godhu ani gara isaatti isin dabarsee jira jum'aa gaarii isinii haa ta'u anasumatti isin irra gabaabsa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردوتوتا بهيك بجمتوتا داوتوتا هردوتوتا جولي أورمو سبكينيا كم بيا كيس جرتني بيا لا جرتن هندي كيسنو سلام نكينا فيك أجا جوجا أراكوني هندي سن هذا كبسنين جتة أني دوغا دبا شفتان عاشون نما دعايتنا أنجت يانغرو كي يسكي ربو متبيك ربين نما كل في نما ربين دعاي الكيبل ربنا هتاي سنين جتة Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ani homaa isiniin jechuun barbaadu guyyaan har'aa guyyaan jum'aan har'aa kun guyyaa milkii kan guyyaa cinqii keessa kanaan dura turtan keessaa rabbiin itti isin baasu rabbi isin haa taasisu isiniin jedha guyyaa immoo bismillahir rahmaanir rahiim fiixa warra keessa deemtan haadha abbaa keessan abbaa manaa keessan ilmaan teessan biraa deemtaniitiin hin jettan nama galee akkanatti rabbii wajjin isin hojii dabarsu rabbi isin haa taasisu jedha itti dabalataan immoo egaa kabajamtoota daawwattoota keenya namoonni hedduu keessan dhuftaniitiin nu jajjabisaa turtan wallaahi rabbiin jajjabina isin haa fedhu isiniin jedha rabbiin yaada muraada keessan isin haa gootu bismillah immoo nama waan xaaru tana warra oolfatu rabbi isin haa taasisu isiniin jedha asitti aansuudhaan dhaamsi ani isinii dabarsuu barbaadu keessa rakkoo cinqii biyya keessaa dhageettan kamiifuyyuu biyyaan baataatanii bootaa hin kenninaaf jechuu isinii barbaada maaliif rakkoon fedhe yoo kam mudatu taa'e macarrashaa yoo ta lubbuu taate jechuudha keessa dabarte wallaahi biyyaan baateettanii yoo galtan nama taata yoo galtan immootu argite rakkoo san hundaayyuu keessa jiraachuu dandeessanii yookiin waa godhuu dandeessan kanaafi dursa bakka sanitti adda jirta waan ta'eef bootaa cinqii waanuma cinqii ta'e kamiyyuu bootaa hin kenninaa dursa hin kenninaa ofii keessanii dursa kennaa isiniin jechuu barbaada kana hundaafuu rabbiin keessa isin haa baasu isiniin jechuu barbaada aashuun asitti haasaa jirti kabajamtoota daawwattoota keenya bintilleen akkuma argaa jirtan kana kun daa'imni teenallee isin wajjin jirti mee irra haasee mee har'a hayyee daawwattoota keenya akkuma argitan kana kadir du'aa isinii godhee jira isinii yadhaati amiin jedha isiniin jedha asitti shamarran teenya wajjin dhufne jechuudha daawwattoota keenya maashaallah tabaarakallaa jummaa hedduudhas nu jedheedha jummaa hunda viidiyoo waraabnu akka tasaa ta'e meeshaan fi'aa irra oolaa wanta adda addaatti irra oolaa hin jira miira hojii fiina waan ta'eef gizee hunda viidiyoo waraabnu akkuma isin beeytanii haala kanaan isinii waraabnee jirra laayikii nu godhaa sheer nu godhaa ammaan xumurree jirra daawwattoota keenya viidiyoo gabaabaadha viidiyoo isin dheeressu jennee akka kana waraabne nagaan nu jiraadha fayyaa nu ta'aa rabbi nagaa walitti nu haa deebisu isin jaalladhe isin kabajnaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh